tati fikriyyee jedhu Maal wayyee beekam jetteen wooyyee jette kaa. dasicha welcome beekam jetteen Maali kaa akkuma sana kaa. Akkuma kanatti bahamee. Aadiin jira kaa jedhu. Aadiin jira kaa. koi haa isin dhageessaa Marri achi yoo isin dhuganu maal achi dhugaatii tookii irraa. koi haa isin dhageessaa wanni numeerii takka isin dhageessaa tiktok seene yoggu tokko mucaa tiktok kana narratti waraabin ni waraabaa isin jira jaani bar aboo muuziqaa nutti seene okay numeerii okay laala viidiyoo isaa laala Mana ijaba. Si argaan jira. Akkaan jira. Si argaan jira asai. Akkaan jira. Wadi si kasi tubati. Asin Itu jira. berarti aadiin jira. Mas. Ipatu. Ada maju. Akan upah so agar tubinas video Lala amma kunuuti amma lala kanatti amma kana beeta amma kana kunula hunolal amma siifinta akkatti si taati moo siin taatu Sana foto wallahi intaati. ya Wallahi intaati. intaati Wallahi intaati. samboota kanatti sirra Barree taa'aa bara jira. birrii. sa wee ayinu meed Jaalala dhabamu birriin jiraannaan. Jaalaluma dhiisi. Jaalala dhiisi birriin jiraannaan. Lala kana sirra taa'aa. sugar baby Dhugaa birriidhaa kun. sugar baby jettee foo higa abbe sugar baby siin joo jira Haadha mootummaa. haadha manaa yoo kan qabaanne ta'e nu gaafadhuu jaanii gaafii keessaan dhuftee magaafiin tun Laa inni kun isa kan jiraa miti akkamitti dhagaa. dhaggeeffadhu gaafii siin taane na haa dabru jechuu dandeessa sirran dabra okay Hin qabu. okay thank you galatoom mee numeeri jaalaltii si qabdee ni beeti Takkana qabu. yaa Amma wanaatti. Wallahi. umriin tee meeqa Hin qabu. umriin tee meeqa Umurii 26. 26 nan qabu. 26 jaalaltii takkaa si qabdeen beektu gurraattii Na qabdi. gurraattii Jechuun bakka isa keessa bahe. baaliyaa Jaalallee walii adda. Isa keessa bahee na qabee akkana nyaata na dhowwee jedhu sana miti bakka bucuudhuma seera keessa caatiidhuma guyyaa tokko na dhowwa bakka. maal caatii si dhorkaa Caatii guyyaa tokko ittiin na tadheessa bakka kana booda narraa gala. garuu laakiin si qabdee jirti jaalaltii Na qabdeetti. Bakka invaayitii godhee galatoomi jedhee ammoo diddeetti deebite kaleessa dhaqee dhaamsa wayii dhaameeraa fi ammoo itti deebi'aan jiraan. marfee nama lamaan san marfee gurguddoon dirte moo marfuma xixiqqoo bicu saniin Kanumaan takkaa keessatti hin cabne lilmeen ta keessatti cabte hin qabdu sila cabde tokko. Guyyaa narraa. Adda cabe takkaa hin cabne wallaahi. itti cabsite Darkaa kunoola kana inni argina jalaa cabee jira. furdoo sanii Maali jette inni immoo furdoo sanii cabsite tokkotu dhukkufa qalloon tokko dhuftee adda marfee nanniisi amma immoo karoorri koo beektaa warra qallooti marfee dhiisee. si gaafachuu warra qoy gaafii tiyya keessatti hin fidaasan jetteeti nama marfee dabarsitee har'a gulkoosii irra dhaabde maaliif gulkoosii irra dhaabde ishiisan Gulukoosiin suni
innan taa'ee sabu dhukkubni jara uqqina unuqqatte bada. Amma itti yaadeen kan fardaatiin moo jira marfeen kun kan namaa miti bar. Ka fardaati? Ka fardaati fardaa waraanam ilaa kun ilaa ammallee fardaan waraanam. Haya. Sichi waraanam garuu meeta gulkoosan naa namichi utuu arginan jalaafu amma taa'een sila tokko qalloon tokko dhufte. Haya. Kana duwwaa kana dhufte amma ishee kun dhukkubni siitti cimee dhagaafan jedhu. Hoggaan jiru uumaan qabdu lummuutti dhaasii kasinillee. Kunoo kanaa ol akkana. Akkana jiru. Ishiin sun qofa uffatti sanirraan qaama qabni qofa uffatti. Kofoo uffatti kofoon kunis uumaa. Surree nuti jabeessanii hiriiran baatan warri dhiiraati maali? Surree uffatti. Surree nuti jabaate. Surree uffatti. Duuba surree uffatti kaleessa tokko. Ogguu deemtu ija tana nama marti gaa jechuun sheeppii ni qabdi. Sadduu. Sadduu. Magaalaa anta takkaan dhaga'ee natti yaamam jaan kun laa ilaaha illallah. Allaattiin na nyaatte kan umerii. Magaalaadhaa magaalaa inni kan abucattu keenya. Abucattu malee magaalaa jenna kan nuyi. Abucattu maal? Bucoo taates katamaa jennani. Bucee? Xiqqishoo taates. Bucee? Xiqqishoo taates. Oo. Allaattiin. Ingiliffaa sitti fakkaata hawaasaan koo kun. Wallahi billahi alu saddu magaalaa watti beeka. Ucaa zaafa gayyaa tokko saddu magaalaa. Okay. Mee numeerii yeroo ammaan tanarratti TikTok irratti beekamu achumaanuu maqaan isaadhaa shurxaa TikTok jettee yaamta yookiin abbaa marfeeti. Akkamitti karaa TikTok kana seenuu dandeessi? Nama laallatteeti moo akkanumatti waan ofii keetii uummattee itti qaati TikTok kana yeroo seentu? Ofuma yaaduma mataa kootiitiin ani itti seene beektaa. Ma ka undaani mu nagama me amma ni dagam hase sheekoliin Facebook irraan dubbatu karaa undaanuu dubbatu numeeri ogguta akkasin qaba dhiifama me bakka ifaa san ta'i bakka dheengaddaa bakka ifaan jiru san ta'i dukkana keessa jirtu achuman jira abbaa maali duba itti siqee kaalaa jala bu'ee jala buute okay ayyee itti fufi mul'atu itti fufi amma sheekoliin Facebook irrattis bakka hundatti isinii mun jettu hin dhaga'anu isa ani musliimas oromoodhas amma beekuun qaraa'ees hin beeku qaraatiin qaraane garuu immoo yaayyoo allaziina amanuun jenne qara'u jedhe malee amma maalan godha dirqama koo baachuun qaba jedheetan tiiktookii banachuun koo tureera beektaa gahee dhuma narraa ba'amu kan gahee kun hin baadha uuman danda'in jedheen arraba kanaan mee asirraan balleessuu waan kana jedheen itti yaadeen itti seene garuu gaafan itti seenu fudhataman argatan seeniyan namni kun na dhagaan seeni amma innan jedhu hundinuu cuusii gaa waan jedhu laa amma alhamdulillah irraa zoor jedhaa jiru amma shoorxaadhuma shoorxaa dhufe jennaan namu kararraa maqaa jechuun mee numeeri xiyya tilmaamaan yeroo akkatti tilmaamtu hanga ammatti marfee nama meeqa waraantee jirta? Yaada dhugaa. Danuudhaawo. Tilmaamaan. TikTokii isa duraa irratti yoo buqatu nama 100 ol hin taa'in TikTokiin duraan gubate fooloo 40 jalaa guban san. Nama 100 ta'a. Nama 100. Mee san keessaa ogguu marfee jirtu tamuun dara dhukkubsite. Ogguu marfee jirtu. Tamuun dara dhukkubsitee jirti. Nama lama dhukkubseen jira nama lama dhukkubsee amma wana xalaata bakka viidiyoo gubdama gubduun jedhe itti dhaabadhe hadhas boris itti dhaabadhe
Tannaa badde achumaan viidiyoo gaamee of jalaa qabdu gubdee bakka invaayitii godhee galatoomi jedhee ammoo diddeetti deebite kaleessa dhaqee dhaamsa wayii dhaameeraa fi ammootti deebi'aan jiraan. Marfee nama lamaan san marfee gurguddoon dirte moo marfuma xixiqqoo bicu saniin? Kanumaan. Takkaa keessatti hin cabne lilmeen ta keessatti cabte hin qabdu? Sila cabde tokko. Guyyaan harkaa. Adda cabe takkaa hin cabne wallaahi. Itti cabsite? Darkaa kunoola kana inni jalaa cabee jira. Furdoo sanii furdoo sanii cabsite? Tokkotu dhukkufa qalloon tokko dhuftee adda marfee nanniisi amma immoo karoorri koo beektaa warra qallooti marfee dhiisee. Si gaafachuuf warra qoy gaafii xiyya keessatti hin fidaasan. Jetteeti nama marfee dabarsitee har'a gulkoosii irra dhaabde. Maaliif gulkoosii irra dhaabde ishiisan? Gulkoosiin suni innan taa'ee sabu dhukkubni jaraa uqqina unuqqatte bada. Amma itti yaadeen kan fardaatiin moo jira marfeen kun kan namaa miti bar. Kafardaati? Kafardaati fardaa waraanam ilaa kun ilaa ammallee fardaan waraanam. Haya. Sichi waraanam garuu. Meeta gulkoosan naa. Namichi utuu darginan jalaafu amma taa'een sila tokko qalloon tokko dhufte. Haya. Kana duwwaa kana dhufte amma ishee kun dhukkubni siitti cimee dhagaafan jedhu. Hoggaan joo uumaan qabdu lummuttii dhaasii kasiinillee. Kunoo kanaa ol akkana. Akkana jiru. Ishiin sun qofa uffatti sanirraan qaama hin qabne qofa uffatti. Kofoo uffatti kofoon kunis uumaa. Surree nuti jabeessanii hiriiran baatan warri dhiiraati maali? Surree uffatti. Surree nuti jabaate. Surree uffatti. Duuba surree uffatti kaleessa tokko. Ogguu deemtu ija tana nama marti gaa jechuun sheeppii ni qabdi surree ogguu uffattu. Tokko. Lama. Viidiyoo tokko utuu agarte adda kaleessa bakka footoo kaatii moon jedhe footoodhaan jedhe. Anis dimmedhee ooman irratti dubbadhu dhabeen taa'ee dhuman bukkee taa'ee ilaali. Jetti takka. Ani nan kolfa taa'ee bara. Ambar viidiyoo waraabee ka'e nofii kootii ofitti kolfa taa'ee. Amma ishii san gartee maal laamtee maal jettee mee dawaan ishii maal? Dawaan ishii marfee dhumanitti kenne achii marfeetti kennee ka'e inni immoo tiiktookii kan biraatiin immoo dhaqee eenyucha kenneef. Gulkoosii. Gulkoosii. Lamaan kenneef. Haya mee kara ishii furdoo sanitti haa dabarru. Ishiin furdoon suni akkam silaa meeqa jirte ishii san? Yeroo duraatiif lama kennaa ture amma immoo kan shanii jammarameera kan afurii jammarameera. Abbaa afurii moo? Wallaahi kunoo maal. Ishii tana baala. Abbaa afurii. Isa laala ishii tana. Arrar baali akka. Marfee tokko maal jira? Tokko ati lama fudhachuu qabdaa. Tokko. Achi garagari. Hudduu kee achi gabi. Hayi furdoo sanii achi galagaltee akkam godhisan taati ishii? Bitti furkisiisi wallaahi yaadni miti. Isin toor furkisiisi. Hayawaanni bichaa warri ol baatee sirbitu. Wallaahi sichi immoo kana caalanii jennarra. Bakka. Tiitokii moo? Yookaan barbaade kan mee laala hanga geessu laala. Muuziqaa seenee iddoon ooyin obsa. Malaa isa gurra. Laala ishii tana hanga ishiin geessu marfee inni ture marfee meeqa akka ture ismaa beera. Waatu wayii immoo irratti hojjedhee kan inni hin taloofan. Marfee tokko maal jira? Tokko ati lama fudhachuu qabdaa. Ati lama fudhachuu qabdaa jee. Haya takka si garsiisaan oolchu. Ishii tanoo mee ishii tana gartee ishii tana. Isiin abbaa eenyu tana jadi. Andi kutub. Borominya, Bamorinya. Mati pun kamu sudah berat. Muncul citaa jirti jalan. Citaa jirti.
safara gitu Rozi ini bakal ini jadi itu namanya farmasi kira mau jadi oh farmasi kira itu banyak farmasi apa Okay. So kana fakkaata viidiyooleen tokko inni irratti hojjete nama laayikii 14,000 ol qaba. Haalaan daawwatamee jechuudha. Okay, gama gaafitti itti deebinaa. Mee gaafiin itti aantu maal jetti? Numeeri haadha manaa qabda. Ar Sirraa eeguu jiran shamarran dillee jala jiru kun haadha manaa yoo kan qabaanne maa saba kaadhamoo itti heerumnaa saba kaadhamoo suma haadha manaa yoo kan qabaanne ta'e nu gaafadhuu jaanii gaafii keessaan dhuftee magaafiin tun. laa inni kun isa kan jiraa miti akkamitti nagaa Dhaggeeffadhu gaafii siin taane na haa dabru jechuu dandeessa. Sirran dabru okay? hin qabu. Okay, thank you. Galatoon. Mee numeeri jaalaltii si qabdee ni beekti. Kana qabna. Yaa! Amma wanaatti. Yaa! Wallaahi. Umriin tee meeqa? Hin qabni. Umriin tee meeqa? Umurii 26. 26 nan ga'a. 26 jaalaltii takkaa si qabdee hin beektu. Gurraatti. Na qabdii. Gurraatti Jechuun bakka isa keessa bahe. Baaliyaa. Jaalallee walii adda. Isa keessa bahee na qabee akkana nyaata na dhowwee jedhu sana miti bakka bucuudhuma seera keessa caatiidhuma guyyaa tokko na dhowwa bakka. Maal caatii si dhorkaa? Caatii guyyaa tokko ittiin na tadheessa bakka kana booda narraa gala. Garuu laakiin si qabdee jirti jaalalti mi? Na qabdeetti. Mee yeroo dura jaalaltii si qabdu jechuun namni waan itti dhaga'amu qaba. Ati maaltu si dhaga'ame? Siitu dura sin jaaladha jeemmoo ishiitu sin jee? Inni biyya keenyaa gaa isiin sin jaalladhan jettu. Anumatu jira malee. Waraqaan barreessiteef jaan. Egaa talaalaakiin hin dhabamu gaa gidduu deema. Maakii tana gaafii naa dhufte maakii akkamitti irratti waraabina gammaati viidiyoo? Marfee akkamitti hin dirin? Maakiin isii kam? Maakii yeroo? Ishii kaayirooti. Ishii kaayiroo? In qollofattee qolloo dheengadda immoo kana bukkee wayii isiin eenyu jettu bakka nama du'aa wayii dhaqee bukkee kaayi lamoottuma xaa narratti goote na gubde. Sasiin sirbitu kana biran iyyuu danaazaa namaa bukkee kaan immoo footoo. Daqiiqaan keenya inni narratti gubdu. Maakii as jala jirti kun hojii dhageessi waan ati jettu. Maakii dhageessee mi? Jedhati kan sii rakkoon qabu. Amma rakkaata biraan dhufa kan si. Okay, ishiin marfee gadi buu tiitoo gadi buufamtee irra godhamti jedhati. Takkanarraa diri ishillee takka diri. Nyaatti. Okay, gaafiin itti aantu mee marfee yeroo dirtu kana eessarra faadha dirtame? Marfee yeroon duri akkaataa dhukkuba abbaati. Nama dhiiga irraa haftee ni qabdaa? Furdoosan irraa hafteen isaa? Yaaseera. Furdoosanii? Yaaseera. Akkamitti yaafte jedhe. Akkamitti yaafte? Ani narguuti. Nan ciibsaa suma taa'ee dhukkufattee booddee dawwalattee ofiina kadhatti kunumti dhiinni gadi bu'u jedhama. Akkana galatoom hanga irratti shamarran meeqaatu tilmaamaan faraqaa keetii muuziqaa dhiisettee yaadda? Tiktookiin warri islaamaa ta'an amma dhaabanii. Dhaaban? Gariin caaltuudhaaf intaloo tokko hin dadhabe malee warra kaan dhaabe. Jarri ogguun tiktok seenu duraan hin argaa micoota akkaa jira suuraa tante irra keessee irraa silaalaa sirbitu takka. Asitti faalaallatu bukkeetti faalaallatu akka nama rafiitii keessa mana hamaan itti dhufee bakka rafii taanii eenyu godhatu. Okay, mee gaafiin itti aantu nama sodaattee dhiiftee ni qabdaa marfee duruu kaatee nama dhiifte. Takkaan sodaanne. Takkaa? Takkaa wallaahi hin sodaanne eenyuun tu qollofamaan ta'ini malee tokkoon siiraan sodaanne. Okay, mee numeerii kana jecha sadii hin ibsi.
Akkam. Numeeruma kana fuudhiti jecha sadiin of ibsi. Allah ittiin na nyaatti. Ani isa kana ittiin galu. Hin beeku waan akkana. Waliin soomnu kaa. Maa. Sirra dabruu gaafii akkanaa yoo beede. Ofuma ho'i naa itti naa itti. Sun beektu fakkeenyaaf numeerii mataa jabaataa, numeerii gala raafaa akkanatti of ibsuun beektu. Akkana jedhi kaa akkana eelaa akkanaan ibsa godhi malee numeerii jechuun. Ayyee mee. Garaan allaafa nama. Garaan allaafa. Garuu bakka marfetti garaa namaan laftu. Bakka marfetti siidhaa sirba sirbu argee jennaan hin laafu. Dhaqee yoo arrabsuudha. Amma gidduu kana nama gurguddaa dhufe keessaan dhiisi arrabattii kana dhiise naan hin dhiise malee ergasii arrabaan cabsuudhaaf qophaa'eera. Nama hedduun dhufee dhiise arrabattii. Gorsi malee naan jedhe. Warri koomantii gaafilee teessan bakka mallattoo gaafii sanitti kaayuu hin irraanfatinaa. Arra hedduun turru dafeetiin laayif irraa bahuufidha. Bakka mallattoo gaafii sanitti soo gaafii teessan. Urfoo maal jette? Okay. Mee of ibsigaa garaa laaftataa akka lamaas seef. Garaan laafa namaa sagalee kanan guddadha. Sagalee kana natti baay'atananiyyaa. Bakka kunoo ijji koosii gurguddaadha akkuma beekamu korreentii makiinaati. Ijjiti yaaftee tamtu dha gurguddoo. Kan qooti hooti. Alhamdulillahi. Fiyyeboo. Maa gadi harkisin kaa kunoo bakka alatti akkanatti godhima. Kunoo hin teessu gaa walitti deemti. Akkana gaa. Seenaa ofii abbaan hin dhumatu. Okay. Mee numeeri dubartii numeeri heerumuu qabdu ulaagaa 5 kan ishiin guutuu qabdu nu himne. Ulaagaa isiin guutuu qabdu ilaa waan akkanaa sadaa godhii nagaa fulaanni kun karaarra jira. Okay. Ulaagaa 5 kan ishiin guutuu qabdu numeeri heerumuudhaaf. የመጀመሪያ ድንግልና ድንግል ነው። የመጀመሪያ ድንግል ነው። ዮን ቀባን እኔ አሳይሻለሁ። በቃ ጉዱን ቆይ አከሚ ቤት አከሚ ፍከኛፍ ወል ጃለተኒ ሸሪያን ሞ ኦሶን ፉሪ ወጅቡላ አንጀቱ አከስሞ ከሲሚት አከስሞ ከሲሚት አካዝ ሸሪያን ወጅቡላ ፉድ አንጀቱ አቲ ኦሬዲ ፉቴ ሚጪዮኒ ጃለታ ኦፌን ሜሪ ገንዳ ሲላሌ ሶ ሚጪ ቆይ ዱርማ ፉቴን ቤታ አከነማ ኢሳዲስ አታውኒ ዮ ከምቤት Imbeetu hayyee yoo micoota tana fuutee galfattee bari yoo durummaan beene hin beeytooti. So akkamiin beeytaadha miciyyoon tun hin qabdu already nikaan godhamee jira. Ni hiita. Hayyee eefa nikaan godhame hin qabdu ni hiita. Shariyaa wajji bulaan jettu gaa yoo son fuudhin eefa fuutee wajji bulta. Wajjin bulaan jettu. Hin jettu. Acuuccii keessa galti qabooddee bakka mirgin jiru lamu. Mirgin jiru. Mirgan qabdu na bira dhuftee waan sana dhabdee jennaan. Mirgina biran jiru. Okay, mirgan qabdu laakiin immoo hin hiitu gaa. Akkamitti kama gaa utuu akka aadaa biyya biraatti ni kamaa keenya immoo ni kama. Yaa shariyaadhaan fuutee ati fakkeenyaaf dubrummaatti amantamu jaalalatti amanta. Jaalala. Jechuun jaalalaa bakka ilaali. Dubartiin takka taate haalaan jaalattu dubrummaan qabasin jettee eefa nikaa godhattanii booda dubrummaa irraa dhabdee maali murtiin tantee? Murtiin koo wanni siin jettuun guutamuuf inna siin minaan jette bishaantitti kennama. Okay, kun ulaagaa shamarran seerumtu guutuu qabduu jechuu keessaa takka durummaadha. Durummaa jechuun immoo kabajaadha. Dubartiin kabajaan teessee. Kabaja sii fudhattee dhuftee kabaja argachuu qabdi. Saa galatoon. Okay, kan itti aanu afurtu seefe ulaagaa. Imaana qabaachuu qabdi rabbiin sodaa. Imaana. Okay. Keessummaa keessii kabajuu qabdi gooddeenyaa keenyatti mana wajjin nuftu. Keessummaa kabajuu qabdi 3 lamaa seef. Maatii kee firoottan keessii kabajuu qabdi. Okay, maatii Bakka fiituu dassi yaale sau bakka. Sinii gala miti amaariffaa. Rigala. Nama qeensa qabu. Katamaa xiixxe fuula bareedduu jechuu kooti. Okay, galatoomi. Numeeri qaama keetirraa
namni tokko akkaan miidhamee qaama keetirraa bikka takka qanniif yoo siin jaan eessa murtee kan taaf. Koomee. Koomee. Koomee kan taafi. Koomee. Koomee as jalaa lalamoo. Magar yaanu meeyri. Haya. Okay. Mallattoo jaartii kijib duudhaa keessaa mee lama nu himi. Jaartiin tante dhiira biraa janajjanu jirtii akkamiin beekuu dandeessa? Obboleessa kootiin na haasaa jetti. Yookiin obboleessa kooti yookiin maatiidhaaf han biyya dawwalee siin jetti. Okay. Taaka lammaffaa akkamiin beekuu dandeenya? Lammaffaa immoo barnaamijaa isa ati ittiin dawwaltu dhiiftee kan biraa banatti. Appilikeeshinii jechuudha. Yoo iimoodhaan siinaasaa jiraatte appilikeeshinii kan biraa banatti qo'issitee kanatti hin beekne lakkoofsa biraatiin. Saniifuu irri dhaggeeffadhaa warri jaartii qabdan waan nu meeri joo jiru. Saayiba kiyyatti naasoo jira. Saayiba kiyya minaamin hin dalagume obboleessa kiyya. Isaa baay'ee. Ilmaan adeeraati. Ilmaan adaadaa kiyya soban. Mistirri keessan beekaa ijoollee shamarranii. Waan sobeessutti. Deesii arraboo. Eessa dawwalti biyya dawwalee kun. Maal godhu beektaa istaayilii immoo. Sobdee iimoodhaan siinaa soofti miti. Iimoo isa faazarii jechuuf egaa sobdee faazarii koodii godhaa jettee riikood connection kan jiru. Sobdee iimoo keerra galtee numeri connection nagaama connection kan mee amma maal jettu? Nagaamu connection amma ni dagaama. Nadagaa jirtaamu. Sobdee iimoo sakeetiirra galtee. Silaa sagalee isa biyya ergitu biyyan fakkeessite sitti ergiti. Ati dhuguma galata natti ergite jetta. Sitatii natti ergite seetan. Dhuguma achumaan ati sagalee sana dhaggeeffattee dhuguma biyyaa isaa irtaa itti dhiifta. Beekaa fi sagalee san sirratti ergiti. Sirratti ergiti biyya naasaa iraa jechuu siin jechuuf fakkeessinaa. Si garsiisuuf akka biyyaa. Staalii kanaaf. Staalii akkanaan benna. Dhiisaa. Yaafaa ta'e nurraa dhaabaa. Qabdaan tokkuma qabadhaa. Isinirra naqaamee gaafa. Arrabooda waliin shawwan. Obboleessa kiyyatti naasa'u jira. Obboleessa. Hayaa warra. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatutti argamu miidiyaan nuuf tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofi namni kun Abdii Shawuu jedhama.